Ashamaa nageenyi waaqayyo faraarra waaqaa isiniif haa baay'atu maatii ganni akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaa koo dhagalanii fulfinni waaqayyo haa baay'atu warroonni maatii ganniidhaaf maatiin taane koota maatii ta'uuf hin dagatina maatii waliif haa taanu walaa jajjabeessinu walaa guddisnu qunceen illee walitti dhuftee arba hiiti jedha Oromoo yoo mammaaku kanaafiyyuu wal bira haa dhaabbannu yoo wal gargaarre iddoo tokko ga'uu dandeenya guddachuu dandeenya garuu yoo wal hin gargaarre ta'e immoo namni tokkichi waan xofiif godhu hin jiru kanaafiyyuu walaa gargaarru walaa guddisnu siniin jechuun dhaamsa koodha. Inni biroo immoo warroonni subscribe naaf gootan jajjabeessitan guddaa galatooma siniin jedha. Namni xiqqoon galateeffanne guddaan galateeffatu chaanaaluma har'a xiqqashuu tanatti borummoo guddoo ta'uu danda'a yoo jabaatamee hojjetame wanti hin guddanne hin jiru namni hin guddanne hin jiru. Abbichi sun ofitti amanamummaa qaba taanaan namni hojjetu suni keessa isaaf amansiisa taananii har'a xiqqoorraa ka'ee boru iddoo guddaan ga'a yoo jedhe ofitti amanamummaa qaba taananii ofiin dhaabbatee jira taananii yoo namni tokko barkan daaqee lafa dha'u yoo namatti hirkateedha namatti hin hirkanne of ta'ee jiraata taanaan of ta'ee hojjeta. Kanaafiyyuu jabaanni haa hojjennu iddoo guddaa ni geenya siniin jechuun dhaamsa koodha. Har'a yaada eenyurraa qabadhee dhufe seetanii abdii yookaan yaayyaa hoobii jechuudha. Yaayyaa hoop jedha chaanaalisa isarraa inni yaada wayii qabadheen dhufe hundumti keessanuu ni beektanii dhageessanii turtanii yeroo tokko keessa haati sabboontu baay'ee bu'aa turte hajjiidha kan micooti yabaase jechaa turte. Micayyoo san immoo amma garaa godhattee qorichatti kennee akka ishiin ofirraa baasistu gochaa jira jette miidiyaa irratti boosee ani dhugaa dubbachuuf taananii biyya Yaman san keessa namoota hedduudha kan jiru yoon ilaalu jechuudha yoo miidiyaa kanarratti arginu namni tokko namni kamuyyuu dogongoruun dhiisu namni dhala namaa ta'ee dhalli namaa tokko ni dogongora. Erga dogongoree immoo beekan tokko yoo jiraate beekaa santu sirreessaa jechuudha. Karaa miidiyaatiin gabbaanii miidiyaa irratti boodhaan duraayyuu namoonni achi keessa ni jiru dhugaa dubbachuuf taananii garuu biyya san keessa namoota Amaarayyuu osoo hin ta'in chaanaala irratti kanan beeku ijoollee Yaman jiranii hundumti isaanii Oromoodha. Akkamitti zim jedhanii walitti ilaalan dhugaa dubbachuuf taanaan ani baay'ee na ajaa'ibee jechuudha. Akkamitti jaarsaniifin inni biroo immoo abdiin afaan lama dubbate yeroo tokko na bira jirtu jedhee ture erga naammoo na bira hin jirtu jedhee ture yeroo miidiyaa irratti gabbahanii akka waan beekaa hayyuu wayii of gochuun jalqaba mana ofiitiif mana ofii keessa ilaaluudha jechuudha. Quba takka yoo namatti qabde qubni afur immoo dachaati sitti as garagarti arfassuun immoo namatti qabuun kan kee nama san waan tokko argisiisu kan keedha. Nama san argisiisuun dura of agarsiisi kasiin jettu qubni arfassu sitti as dachaati jechuudha. Kanaafiyyuu nama gorsuun dura beeka fakkaatanii karaa miidiyaatti gabbahanii afaan damma dibatanii waa hedduu dubbachuun dura jalqaba mataa abbaatirraa eegala jechuudha. Haati sabboontu nama dubartiidha dhugaa dubbachuuf taananii dubartiin immoo boocisuun gaarii miti osoo nama dhiiraa tokko ta'e qaata murtoo tokko murteessite ture jechuudha. Akka ishii kanaayyuu miti dhiirri tokko gadi jedhee ciniinnatee waan godhe ture garuuyyuu isheen dubartiidha maalla gootiidha fakkaata wanti kuni garuuyyuu osoo warroonni biyya san keessa jiranii jidduu bu'anii jara kana karaa jaarsummaatiif fixanii fi micayyoon dhoksan jedhanis wannoodha. Micayyoon haadha abbaa bira hin jirtu ana bira dhufteedha akka ishiin jettutti nama bira dhufe tokko immoo dirqama yoo haadha abbaan biyyarra nama gaafatan eessa jirti jedhu yoo kan fuudhullee ta'e osoo bahee fixate baay'ee gaariidha. Namni tokko immoo erga ishiin garaa godhattee irraa hin baasisiisa jechuun cubbuudha akka mataa isaatti illee jechuudha. Isheen baastus inni irraa baasisus jechuudha. Kanaafiyyuu yaa warra Yaman biraan kuma bichaa jettanii mataan hin dhukkubsina mee ofumaa keessaniif illee wal ilaala. Nama tokko gorsuudhaan dura mee achumatti wal gorsaa wal sirreeffadha miidiyaa irratti wal baastanii wal saaxinila incitii keessan gadi baasuudhaan dura namni achi keessa jiru maaliif wanta akkanaa badiin hojjetama jedhame wal ilaalu gaariidha.